du'aayi godaa olee safwaanii saniifuu arraan tana surprise xiqqaa takka akka godhuuf fedhe keekni kuma dhibbaa awwaardii banuudhaaf akkana fakkaata. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartanitti safwaan arraan tana du'aayi godaa olee safwaanii saniifuu arraan tana surprise xiqqaa takka akka godhuuf fedhe YouTube isaa awwaardiin dhufeef kun akka keeka kanarratti banu barbaade du'aayi sanillee tarraaqee walamtee warra du'aayiin taateef rabbi nu haa godhu maashaallah tabarakallah. Akkanaan isin hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammaan tana surprise kana safwaan tolfadhu hottuu bakka egaa arraan tana wannatee raata gabbaanaa jeeni hinjira anis ni tolfadhee jechuudha. Hordoftoota kiyya garuu asumatti surprise godhu deema keeka akkumaan isin marisanii qopheessee keeka san surprise godhu deema. Akkanaan isin hordoftoota fi kabajamtoota keenya inshallah bi'inillah akka isin tolu abdii guddaan qabaan afaana turaan isin hinja kottaa ammaan tana karaa mana keeka tolchuutti ayaanu akka mana obboleettii isaa jirre jechuudha. Akkan nurratti shakkenee mana obboleettii isaatii halkanii ittiin qopheessuuf jira. Akkanaan isin hordoftoota kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo karaarraan jira. Karaarraan jira jechuudha mana keeka ajajuuf hin dhufe. Akkanaan isin hordoftoota fi kabajamtoota keenya keeka ajajuuf hin deeme jechuudha. Akkumaan isin himetti safwaan du'aayi godhe ani ammoo xiqqashooniin gammachiisaa jeeti. Akkasitti du'aayi inni godhe sanirratti isa gammachiisuudhaaf keeka xiqqaa tokko qopheessuuf deeme jechuudha. Akkana isin hordoftoota fi kabajamtoota keenya mana keekaa seenii keeka ajajee gabbaan afaana turaa baay'ee. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma reefu isin himetti keeka kunoo keeka bichaan dhiyeessee takimmoo keeka duwwaan dhiyeessee jechuudha. Keekni kuma dhibbaa awwaardii banuudhaaf akkana fakkaata. Garuu asirraa kuma dhibba kee irraanfatanii haa ta'u garuu maashaallah akka bareeda dalaganii akkuma ani itti footoo agarsiisee dalaganii. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma reefu isin himetti maashaallah tabarakallah du'aayis finnee jirra. Geggeessinee haa galatoomanii aalii fi ollaan hundaan geggeessinee jirra. Du'aayin maqbuul haa taatu jechuudha. Itti aansuudhaan yaanni keenya silaa haflaa doo boombii rostu godhuudha. Haa ta'u garuu maashaallah karaa irra bareedaa goone akkasumaanis keeka xiqqaa awwaardii itti bannu qopheesseetiin jira gaa. Awwaarduma keenya takki immoo
immoo kennaa YouTube keenya asirratti isiniif banuudha maaliif afaan duwwaa isiniif bannaa kan jiru keeka kana isiniif Safaaniifis qopheesse amma isa tolfadhuutti shat-shatdee foto arreeraa kan baanee zanaa inni jeenitti yaamee jira mana obboleettii isaaniitti jechuudha deemna asirraa akka waan baanuutitti akkana isin hordoftaa fi kabajamtoota keenya kunoo keeknis akkana fakkaata isinis akka itti gammaddan abdii guddaan qaba ani wallaan kiyyaa saagala ta'umanii namni hundi keessanuu galatoomaan isin jaa ammaan tanagaa inshaallah hanqa dhufu teenye eenaa dawwalee dhufuttiin jira kophee uffadhu hulaaran eeginaan jee jira saniifuu gaafa kophee uffadheetiin hulaaratti eeguu deema egaa hordoftoota keenya du'aayin irraan tanaa maashaallah tabaarakallaa qeebalamtee warra irraa qeebalamtu rabbi nu haa godhu warra bara hunda kanatti du'aayii godhee nama fi gammachiisu rabbi nu haa godhu nu kannee kannaa nu haa beeksisu isin hundi jechuudha nu bichaa osoo hin taane isinis daawwattoonni hiyyaa akka niyyaa keessanii rabbi isiniif haa guutu amma ani inni maal naan jee jechuudha qophaa'ii kophee uffadhu alanne eeginaan jechaa jira saniifuu ani kophee uffadheetiin ala eeguu deemaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya afnaanis irraa qopheesseetiin jira amma hirribaa kaate kunoo Safaanuu dawwalee jira alattiin eegaa Khanis dansi Kenta Kera irraan fatan yaar kumaati dibbaa meeqadaka surprise kunoo du'aayii godhaa oolte kanatti akkana keeka kana sii qopheessine jechuudha egaa hedduu galatoomaadha wallaa qophii ajaa'ibaatiin godha jeetii yaadee ture garuu ammoo qophii sanirra namoonni gariinis wal mari'annee gartee akka du'aayii ta'uu naaf dhaamani anis gaa surprise kana duraan ayyaaniin godha jeetiin ture ayyaanis na jalaa gartee jirti isiin na godhe alhamdulillah irraan tana as geenyee jirra gartee rabbii gaditti maqaa daawwattoota keenyaa fi ummata gartee nu cinaa dhaabbachaa ture hundinuu maqaa isaanii hundaa jeegaa nama hedduudhaati hundi keessanuu bikka takkatti galatoomaa keessattuu obboleeyyan kiyya magaalaa UK jiru kunoo akkuma agartanitti koota kanallee akkana na bareechanii warra kaameeraas duraanis waan adda addaatiin na gargaaraa ture hedduu takka galatoomaadha kunoo jabinni isin na jabeestanii na tattaafachiisaa turtan asiin nagee jira hedduu takka galatoomaadhaan isin jaa warri qophii tana qopheestan arraan tana du'aayii godhuudhaaf akkasitti dadhabdanii an du'aayin akkasitti nama dadhabsiistiin seene nyaata godhuu nama nyaachisuu meeshaa dhiquu akkasitti dadhabdan hundi keessanuu bikkuma takkatti galatoomaa jazaa keessa rabbiin isin haa kafaluun isin jaa egaa hordoftoota keenya kun akkuma isin jennetti gaa xiqqaatullee keeka si qopheessinee jirra jechuudha hedduu waan guddaadha maaliif du'aayii saniitu caala waa hundarra kunumaa rakkoon qabu fakkeekaa du'aayii sanbooda waa'uma sanbooda kanatti yaadnee itti wal mari'annee kana goonee hojjennee yaada kana finne akkana isin jenna hordoftaa fi kabajamtoota keenya kanallee kuma dhibba keetti godhi jenneen gurbaan irraa irraanfateensaa Jalan nagadiyah bisa dibbatti. Kuma dibbakeedha. Kee anutiin godhaan jee mara kun qabu YouTube. Thank you subscribe jennee jirra galatoomaa warri asiin nu geessan hordoftoota keenya jechuudha kuma dhibba kana caalaallee akka nu geessitan abdii guddaan qaba. Garuu sadarkaa kana warri nu fiddan isinii wanni kun hundi wanni qophaa'e kun hundi ni isiniif qophaa'e du'aayin godhamte san hundi isiniif godhamte silaa isin akkana nu jajjabeessitanii sadarkaa kana nuuf finne asuun jirru galatoomaa isinilleen hedduu galatoomuu qabdanii hedduu nuuf galatoomaa isinin jenna keeka murree kana bichaa miti gaa awwaardi keeka booda dura goonuu awwaardi
Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya har'aan tana duraayin goonee fi keekni kun waa malee miti sababni kana hundatti godhe duraan dursee 100 eegaan seenee waa takka qophiin goone itti aansee awaardii naa dhufe noo akkuma agartan magaalaa Ameerikaa irraa eegalee adeemsaan ilaa Dubaay akkasitti Finfinnee ilaa Dirree Dhawaa dhufee jira. Akkasumatti kanarraa isniin godhee du'aayin arraasa waa hedduu warroota gartee na cinaa dhaabbachaa tureefis du'aayii akka taatu jeetiin isaan maquma isaaniitiinis du'aayii garaan godhu jeetiin godhee itti deebi'e hawaardii sandaran ammaas afnaanis amata sadaffaa isiiti ammaan tana kanuma hundaa waliin qabee iddaan qophii qofa godhu jeetiin du'aayii akka takka godhee kana goone kunnoo hawaardiin keenya akkuma dhibbaatis namni tattaafate bikka hunda ni giya YouTuberoonni xixiqqaanis yoo jabaatan bikka kana ni geessan akkasumatti awaardii illee gartee akkaataa itti fudhatan waa hundi gartee gizee irra geessatti itti dhaqqabda waa hunda dhugaa kaniin joo waan kana tattaafadhee awaardii kanaas jala diimee namoonni gartee waa'ee kanarraa beekus karaa agarsiise haa ta'u garuu jabaadhee halkan kana qaaxiraa itti bulaatiin barreessaa uummata YouTubaa wajjin wal qunnamnee akkasitti waan kana Ameerikaa irraa kaasee membara YouTuberoota irraa fuudhee if biraan gahe yoo tattaafatan ifumaaf waan kana godhachuu ni dandeessan irrafina waan namaan naa godhaa ittaniifis godhachuu ni dandeessan itti jabaadhaadha waa hunda jala deemaa laalaa warra YouTubaa jalaaye akkasittiin fidee wallaahi keessa isaa banee laallee ammaan tana eegaan fuudhee hunnoo anis laaluuf hawwiin qaba marruu shaw badhaasa isaa silvara gubbatti barraa'ee arguudhaan barbaada hawa namu garuu gaa lamaan bichaa osoo hin taane obboleeyyan dilaa jira obboleeyyan keenya hundinuu asitti akka nuuf argamtan isiniin jenna. Dagageenye gammachuu har'aa xiqqaa guddaan muslima maraa fiira follaan waliin gammannee fagoof dhihoo dhufnee wal garraa. Dagageenye gammachuu har'aa xiqqaa guddaan muslima maraa fiira follaan waliin gammannee fagoof dhihoo dhufnee wal garraa. Fagoof dhihoo dhufnee wal garraa. Guyyaan kun hundi muslimni seeqaa taphatan bargammadanii fi raafalii ollaan waliin qoddatan gammachuu isaanii kan xiqqaa fi guddaa bargammachuudhaan kunoo ifaanii guyyaa gammachuuti kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuuti kun guyyaa gammachuuti guyyaa gammachuuti. Badhaasa gartee silvarii kan nama fuudhee silvar booda dahabaa jira dahaba booda daayimandii jira. Guyyaa gammachuu kunoo gammannee guyyaan akkanaa kan dagatamne waliin dabarsuuf walitti dhufne hundi keenyaa'u har'a gammanne guyyaa gammachuu kunoo gammanne guyyaan akkanaa kan dagatamne waliin dabarsuuf walitti dhufne hundi keenyaa'u har'a gammanne. Dagageenye gammachuu har'aa xiqqaa guddaan muslima maraa fiira follaan waliin gammannee fagoof dhihoo dhufnee wal garraa. Dagageenye gammachuu har'aa xiqqaa guddaan muslima maraa fiira follaan waliin gammannee fagoof dhihoo dhufnee wal garraa.
gammachuuti kun guyyaa gammachuuti guyyaa gammachuuti guyyaa gammachuuti kun guyyaa gammachuuti guyyaa gammachuuti guyyaa gammachuu koonoo gammanne guyyaa nakkana kan dagatamne waliin dabarsuuf walitti dhufne hundi keenyaa'u arra gammanne guyyaa gammachuu koonoo gammanne guyyaa nakkana kan dagatamne waliin dabarsuuf. Egaa akkasumatti warreen awaardii yuutuubaa harkatan keessaa yuutuubaroota Dr. Naafiyaatii geetu hedduu galatoomuun illee akkaataallee karaa natti himee agarsiisee irratti daleennee waliin fuunee jirra. Warreen awaardii harkatan keessa hedduu takka galatoomii siin jaa Dr. Naafiyaatii sabiskiraayib godhaa yuutuuba isaa deemaadha. Hedduu galatoomii. Egaa hordoftoota keenya qophiin awaardii kuma dhibbaa marruu showuu badhaasa harkadhee kana fakkaata ture. Badhaasa kana ana qofaa miti duraan dursee rabbii guddaa rabbii galannee haa ga'u. Har'aan tana asiin nagee waan hin dandeeyamu jaamee ture dandeessisnee argamsiisnee jirra. Har'aas kan argamsiisne inshaallah yoo rabbiin jee miliyoona ni dhaqqabna jeetii yaada yoo rabbiin jee. Akkasumatti badhaasni kun kiyya qofaa miti hordoftoota marruu showuu jalatti warra sabiskiraayib gootanii ilaarraa hordoftan keessaniis akkasumatti obboleeyyan kiyya biyya adda addaarraa obboleessa kiyyaa fi obboleettii tiyya warraan akkaan kabaju akkaan jaaladhu yeroo hunda na wajji ta'anii warreen na gargaaran waa hunda irratti gara kaameeraa kwaalitii qabuun na gargaaru gama bilbilaatiin gama waa hunda magaalaa UK maqaa isaanii haadhamu yeroo hundaamu maqaan isaanii haa galatoomanii naaf galatoomaa badhaasni kun kophaa kiyyaa miti isinis na waliin harkattanii jirtaniin jaa. Yoom sun qofa akkasumatti obboleeyyan kiyya kan Ameerikaa jiru jechuudha. Obboleettii tiyya qaalii isis maqaa isii dhahuu hin barbaadu anillee akkasumatti kaameeraa 19D naa bitte haa galatoomtuu sin irraanfannee hedduu galatoomii obboleettii tiyya qaalii sin jasii fi abbaa mana keetii ilmaan keetii wajjin rabbi umrii sinaa dheereessu. Isi bicha osoo hin taane biyyoottan biraatis ni jiran Kanadaarraa hiriyaati qaalii isaafillee fira hedduu siifi abbaan mana keetii galatoomaa isiniin jenna. Akkasumatti gaa namni nu cinaa dhaabbatee asiin nu gahee akkasumatti gaa obboleessa kiyya faamii yeroo duraati gartee qophii gargaarsaa irratti na wajji hirmaatee magaalaa Kanadaarraa faamii fi akkasumatti intala adeera kiyyaa ni beekta gaatiisi magaalaa Kanaadaa jirti isinis akkasumatti anaaf galatoomtu. Egaa akkasumatti yoom isaan qofaan isiniin ja'a namneen nu cinaa dhaabbatan hedduudha lakkoofnee himnee fixuu hin dandeenyu haa galatoomanii galatoomaa isiniin jenna. Badhaasni kunii fi sadarkaan arra geenye kuni duraan dursee rabbii keenya itti aasuudhaan isiniin jenna. Egaa akkasuma namni wallaahi nu gargaare namoota hedduudha nu cinaa dhaabbatee yaadaanis nu deeggara yaada adda addaa nu kannaa ture gargaarsa waan nu fe'isuunis cinaa dhaabbate yeruma gabaabduu kanatti obboleessa kiyya magaalaa Sweden irraa maayikii ajaa'ibaa ganaallee hojii ittiin eegallee istiidiyoo ajaa'ibaa baneetiin amma itti eegaluu deema maayikiin inni na ergallee maayikii ajaa'ibaati hedduu takka galatoomii honnoo har'aan tana badhaasa kana fidee gama miiliyoonaatti achi deemna obboleettii tiyyaa fi obboleessa kiyya maqaa isaanii gaayaamii fi yaamii illee naan hin jenne haa ta'u isaan ni beekanii magaalaa Sweden irraa hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Akkasuma gaa kaameramaan keenyaas asitti harkama Abdurrahman hedduu nama cimaadha editaraa fi kaameramaan innis yuutuubara inshaallah yeroo gabaabaa keessa isin beeksisna Abdurrahmanis. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya yoom irraanfanne kaameramaan keenyaa fi editara ajaa'ibaa hedduun galatoomi siin jenna guyyaarraa kaastee haga ammaa nu faana jirta galatoomi akkasumatti gama YouTube'a dhufaa jira subscribe like share godhaa ganaa hojii kan wajjin eegallu ta'a jechuudha akka jajjabeessitan abdii isinirraa qabna waan daleenu hunda keessatti ni agartanii kaameramaanii editara maashaallah hedduu cimaadha jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumatti gaa warri badhaasa kuma dhibbaa harkattan
reedii Adam Faanis warra harkatee natti fakkaata tolchaa Huseenis kuma dhibba buutanii jiran garuu fudhachuu dhabuu isaanii hin beekne warra fudhate kaniin beeku qofaan maqaa dhahee akkasuma gaa warra fudhate kaniin beeku qofaan maqaa dhahee akkasuma jajjabaadhaadha ilmaan Oromoo yuutubara kan taatan hundi bikka kana ni geessan kanarraas ilaarraan tanaa namni afaan Oromootiin kuma 300 dabareen jiru garuu jabaadhaa ilaa miliyoona ni deemna jeetii yaada hawaasni keenyaas amma dammaqee jira akka gaafa dura nuti YouTube eegalluu miti jabaadhaadhaa miliyoona keenya ilaa dahaba ilaa daayimanditti ni deemna jeetii yaada kanaafuu galatoomaadhaa maqaa marruu shoyi qophiin keenya har'aan tanaa kana fakkaata namoota hedduudha kan cinaa dhaabbate akkasumatti YouTuberoota Oromoo magaalaa Yemen Sanaa keessatti wajjin dalagaa turre arra badhaasni kun gama xiyyaan arkamullee isiniifis akka badhaasaatti magaalaa Yemen keessa ilaarraan tanaatti afaan Oromootiin namni gartee badhaasa kan arkate nama lama qofa Adama TV fi Marruu Shawi akkasumatti warreen haftaniis gama kana dhuftanii akka arkattan abdiin isinirraa qaba jabaadhaadha badhaasa kana akka biyyaatti sadarkaa Oromoon ni erti nama hedduu harkatee jira ibsuu akkasuma Beekii Show Hamza Sheikh Jabir Roras Tube namoota hedduu warri kuma dhibba ga'ee hin harkatinis anis arra sadarkaa san keessa seeneetiin jira akka naannoo keenyaa Dirree Dhawaatti Roraasii fi Hamza Sheikh Jabiritti aanee sadarkaa sadaffaarraan jira akkasumatti akkuma miliyoonaatti kaachi deemnu jechuudha amma booda dahaba miliyoonaa fuudhuu fi jajjabaadhaadhaa yuutubaroonni Oromoo heddummachuun nutiis nu kaasee ilaa miliyoona nu geessa jabaadhaa bikka jirtanii awal jabeessinuu isiniin jaa galatooma yaadanii qabda. Egaa isin hin daganne hordoftoota keenya isinis warreen nu jajjabeessee nu jaalatee komentii babbareedduu sanii fi daawwannaa babbareedaa sanii nu daawwachaa turtan galatoomaa isiniin jenna daawwattoonni keenya yoomiyyuu I love you isiniin jennee jirra sagantaan ta'e ta'arraan tanaa du'aa irraa kaasnee sadarkaa hanga keekaatti kun xumurree jirra inshaallah khayriin akka walitti deebinutti nu faana turaa isiniin jenna bye bye. Walingamane fagoof dhihoo dhufne walgarraa bagaageenye gammachuu arra.